Feram oduun kun gabaabinaan isiniif dhiyaata. Ibsi aadde Adaanech Abeebeetiif bana kennan soba tahuu paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuune Maatiyaas saaxilan gabaasa qindaa'e Na'imaa Umartu dubbise. Gurraan dhala 8/2022 guyyaan kibxataa kun matoota oduu keenya irraati. Guutuun oduu keenya irraaf nootiin oduu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii Siraaj sabaatti dursa. Rakkooleen hidhamtoonni kunniin ittiin dararamaa jiran dhukkuba daddarbaa kanneen akka TB'n qaama shifiniineessum, wal'aansam, uffatam, nyaata gahaa dhabuun akkasumas bakka ciisichaa mijataa ta'e dhabuun rakkoo hamtuu keessummeessaa jiraachuu himatu. Namni dhibame wal'aansa dhabaaf mana hidhaa keessatti du'aa jira kan jedhan hidhamtoonni kun reeffi namoota du'aniituum guyyoota dheeraaf isaan wajjin ta'aa jiraachuu dubbatu. Bulchitoonni mana hidhaa reeffa hidhamtoota du'anii dafanii baasuu dhabuun ammoo xiinsammuu hidhamtootaa miidheetii jira. Guyyoota lamaan darban kana keessa manneen hidhaa keessatti sababa dhukkubaa fi rakkoo qorqalbiitiin hidhamtoonni lubbuu dhaban jiru. Rakkoo lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dabarsaa jiran kana hordofeem abbootiin amantii fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa dhimmi lammiilee kanaaf furmaata argachuu qaba jechuun dhiibbaa taasisaatii jiru. Hidhamtoonni kunniinis maatiin keenya kan biyya keessa jiran mootummaan Itoophiyaa akka gara biyyaa nu galchuuf dhiibbaa taasisuu qabu jechuun gaafataatii jiru. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo Koongirensii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo dhiibbaa lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti irra gahu balaaleffachuun waxabajjii 21 bara 2021 ibsa kan baasan yoo ta'u baqattoonni Oromoo baqattoota dhiibbaa siyaasaa fi diinagdee akkasumas rakkoon cabiinsa mirga namoomaa dhiibee biyyaa baaseedhaan eegumsi seera idil addunyaatiin godhamuu fi qaba jechuun gaafachuun isaanii ni yaadatama. Jalli mootummaa Itoophiyaa kan abbootii amantiif qondaalota mootummaa of keessaa qabu torbee lama dura gara Saudi Arabiyaa kan imale yoo ta'u rakkoon hidhamtoota kanaaf furmaata argata jedhamee eeggamaa kan ture ammas furmaata hin arganne. Jalli garas bobba'ee dhaabbilee waraana waliinii Itoophiyaatiin barbadaan deebisanii sophooftin insa diinagdee barbaacha akka imaleem Ustaaz Naazir Hamzaa turtii OMN wajjin taasisaniin ibsaniitii jiru. Rakkoo siyaasaa fi waraanaa irraa kan ka'e qormaata hamaa keessa kan seene mootummaan Abiyyi Ahmad lammiilee isaa manneen hidhaa biyya ormaa keessatti dhumaa jiraniif furmaata laatuu dhabuun komii guddaa irratti kaasaatii jira. Sababa rakkoo diinagdee isa mudateen imbaasiiwwan biyyoota addunyaa irraa qabu walakkaa kan cufe mootummaan Abiyyi Ahmad kanneen keessaa tokko imbaasii Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti argamudha. Osoo lammiileen 100,000 ta'an rakkoo namoomaa hamaan dararamaa jiranii mootummaan Itoophiyaa imbaasii isaa cufuun Saudi Arabiyaa keessaa bahe. Lammiileen Itoophiyaa biyyaa baqatanii biyyoota galoo galaana edan keessa faca'anii hojjetan jireenya maatii jijjiiruu cinatti diinagdee Itoophiyaatiin dhisuu fi qabsoo uummataa utubuu keessatti shoora olaanaa qabu. Mootummaan Itoophiyaa ilaalcha siyaasaa lammiilee kanaan miidhaa jiru cinatti dhiisuun lammiilee kana gara biyya isaatti deebisuu qaba jechuun namoonni hedduun gaafataatii jiru. Deeggarsa hidhamtoota kanaaf qaban namoonni baay'een peestaala gurraacha ofitti maruun agarsiisaatii jiru. Dhaabbileen mirga namoomaa, dhaabbileen dhimma baqattootaa fi daa'immanii irratti hojjetan, dhaabbileen fayyaa addunyaa, qaamoleen dhaabbata mootummoota gamtoomaniin baqattoonni kun madaala baqattootaatiin akka kunuunfamaniif dhiibbaa barbaachisu mootummaa Saudi Arabiyaa irratti taasisuu akka qabus dhaamamaatii jira. Lammiileen kunneen hawaasa Oromoo idil addunyaa dabalatee lammiileen Itoophiyaa miidiyaalee fi hayyoonni Oromoo hundi birmannaa akka taasisaniif yaamicha sabummaa fi lammummaa dhiyeessaniitii jiru. Oduu keenya lammataatiin qondaalonni adda bilisummaa Oromoo lammii beenyaa Daawit Abdataa Kenneessaa Ayyaanaa Mikaa'el Boran Battee Urgeessaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi kanneen biroo mooraa poolisii Oromiyaa Galaanatti hidhaman nyaata lagachuun himamaatii jira. Maatii hidhamtootaa dhimmicha irratti dubbisne yaada kennaniin ammoo hidhamtoota kanneen maatiinis ta'e abukaattoon qunnamuun waan hin danda'amneef jiraachuu isaanii iyyuu hin beeknu jedhu. Guutuun gabaasichaa ammasitti aanee dhiyaata. Lagannaa nyaataatti jiraachuun isaanii kan himamu qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mooraa humna addaa poolisii Oromiyaa magaalaa Galaanitti hidhaa jiran jiru jechaa malee haala isaan keessa jiran beekuu hin dandeenyeem kun ammoo yaaddoo jabaa nutti ta'ee jira jedhu miseensonni maatii isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise. Erga ijaan arginee haasofsiifnee ji'a 5 caaleera waan ta'eef qondaalonni adda bilisummaa Oromoo kunniin lagannaa nyaataa geggeessaa jiraachuuf dhaboo isaanii haafuu nyaatni geessinuufu isaan dhaqqabuu fi dhabuu isaa waan beeknu hin qabnu jedha maatiin hidhamtoota kunneen. Tibbana marsaa hawaasummaa irratti oduun qondaalonni adda bilisummaa Oromoo Galaanitti hidhamanii jiran nyaata lagatanii jiru jedhuun bal'inaan deemaatii jira. Dhukkubsachuu fi wal'aansa dhabuu dabalatee rakkoolee garaagaraa isaan mudataa jiraachuunis himamaatii ture. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo Galaanitti hidhamanii jiran lagannaa nyaataa geggeessaa jiraachuu fi dhabuu isaanii wal qabate haala isaan keessa jiran hubachuuf yaalanis sababa maatii waliin akka waliin argine ittifamanii jiraniif jecha qulqulleeffachuu akka hin dandeenye maatiin OMN itti himaniitii jiru.
hidhamuun isaanii waggaa lamaaf kan adeemu qondaalonni adda bilisummaa Oromoo maatii isaaniif abukaattota isaanii waliin akka wal hin qunnamne taasifamuun mana murtiirraas erga ugguramanii walakkaa waggaarra darbaniiti jiru. Akka maatiin jedhanitti dhukkubsachuuf nyaata lagachuu isaanii waan beekan kan hin qabne yoo ta'u erga qaamaan arganii haasofsiisanii ji'a 5 ta'eeti jira. Poolisiitu nyaata isaaniif geessinu bakka biraatti galmeessee nurraa fuudha waan ta'eef nyaatichi ni dhaqqabaa fi hin dhaqqabuyyuu mirkaneeffannee hin beeknu kan jedhan maatiin garaan tole waan nun jenneef utuu qaqqabuu fi qaqqabuu dhabuu isaa hin mirkaneeffatin nyaata deddeebisaa jirra jechuun OMN itti himani. Sana sadarkaa odeeffannootti qabna. Nyaata argatan wanti jedhu kun amma gara torbaniitiif deemaa jira. Waan sana gaanuun durumayyuu qabatamaatti nyaata nyaataa jiru moo nyaataan jiranii wanti jedhu kun yeroo maduraayyuu nuuf gaaffiidha. Haa ta'u jenneedhumadha nyaata kana kan geessinu maaliifi jalqabumayyuu nyaata kallattiidhaan itti kennaa hin jirru. Waajjira poolisiittidha kan kennamu malee kaampii waraanaa sanatti nyaanni hin geeffamu. Waajjira poolisii sanaa fuudhee immoo kaampii sanatti isaaniin hin qaqqabsiisa kan jedhamu immoo poolisootadha. Durumayyuu nyaata kana nyaataa jiru moo nyaataa hin jiran waan jedhu akka maatiitti amantaa irraa hin qabnu turre jechuudha. Qondaalota ABO hidhamtoota siyaasaa kan biroo waliin ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa booda hidhaman dabalachuun qondaalonni olaanoon dhaabichaa obbo Abdii Raggaasaa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaas yeroo ammaa kana mana hidhaa garaagaraa keessatti argamu. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa fi manni murtii olaanaa federaalaa yeroo adda addaatti himata yakka shororkeessummaa abbaan alangaa ittiin isaan himate koffisuun galmee cufee bilisa isaan baaseeti jira. Haa ta'u malee poolisiin ajaja mana murtii diduudhaan qondaalota adda bilisummaa Oromoo kanneen deebisee butuun manneen hidhaa adda keessatti isaan hiraarsaati jira. Obbo Lammii Beenyaaf Daawit Abdataa ji'oota dheeraaf Finfinnee irraa gara Moojootti dabarsuun qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Moojoo keessatti hidhamaa erga turanii booda ganna darbe gara magaalaa Galaanitti dabarfamani. Bifuma wal fakkaatuun obbo Abdii Raggaasas mana hidhaa Daalatti kan sabbataa jiru keessatti yeroo dheeraaf erga hidhamanii turanii booda gara Galaanitti dabarfamaniiti jiru. Obbo Mikaa'el Booran Kenneessaa Ayyaanaa fi Gadaa Gabbisaa ammoo Galaanumatti hidhamanii kan turan yoo ta'u Battee Orgeessaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi Dr. Gadaa Oljiraa mana hidhaa Burraayyuurraa gara Galaanitti dabarfamuun bakka tokkotti hidhamuu isaanii gabaasa fulbaana bara 2021 keessa OMN hojjeteen ibsuun keenya ni yaadatama. Qondaalota ABO manni murtii galmee isaanii cufuun akka hiikaman ajaja kunneen yakkaa fi badii malee hidhamuun cinattiin fulbaana bara 2021 keessaa sababa beekamaa hin taaneen qajeelcha poolisii magaalaa Galaan keessaa baafamuun gara kaampii humna addaa Galaanitti erga dabarfamanii as sarbamiinsa mirga namoomaa hamaa keessatti kufuu isaanii yeroo adda addaatti gabaasaa turreetii jira. Miseensonni maatis ta'ee abukaattonni isaanii akkasumas dhaabbileen mirga namoomaa kamuu isaan gaafachuu kan hin dandeenye yoo ta'u bakki isaan itti hidhaman jedhamus kaampii waraanaa waan ta'eef namuu mirga ol seenee isaan dubbisuu akka hin qabne abukaattoo fi maatii irraa qulqulleeffanneetii jira. Humnoonni bulchiinsa Abiyyi Ahmad maatii qabsaa'otaa adamsanii hidhuu fi doorsisuu itti fufaniitii jiru. Gama biraatiin godina Mattakkalaanaa Dibaaxii magaalaa Gaalessaa fi gandoota naannawaa isii keessatti hidhaan jumlaa hammaatee jiraachuu maddeen OMN'tti himaniitii jiru. Guutuu gabaasichaa waan Faantaalleettu qindeesse. Oromiyaa iddoowwan adda addaatti maatii qabsaa'otaa adamsanii hidhuu fi dararuun hammaate. Humnoonni tikaa bilxiginnaa obboleettii qondaalam ABO Lammii Beenyaa kan taate Saaraa Beenyaa hidhuun dhagahame. Saaraa Beenyaa barattuu yoo taatu badii biroo qabaattee osoo hin taane sababa obboleettii qondaalam adda bilisummaa Oromoo Lammii Beenyaa taate qofaaf gaafa gurraandhala 6 bara 2022 godina Wallagga Bahaa aanaa Waayyuu Tuqaachim akka hidhamte OMN maddeen irraa odeeffatee jira. Qondaalem ABO Lammii Beenyaa ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa booda tika bilxiginnaatiin qabamee kan hidhame yoo ta'u yeroo adda addaatti manni murtii bilisa baasus tikni bilxiginnaa mana hidhaatti jijjiiruun dararaa jira. Lammii Beenyaa bara bulchiinsa sirna wayyaanee keessas waggoota hedduuf mana hidhaa akka baatu Maakalaawii Qaallittii fi bakkoota hedduutti hidhamee ture. Gama biraatiin godina Matakkal aanaa Dibaaxii magaalaa Gaalessaa fi gandoota naannoo isii keessatti hidhaan jumlaa hammaatee jiraachuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Matakkalitti hidhaan jumlaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiraachuu kan nuuf himan maddeen OMN'f odeeffannoo kana qoodan. Abbaa warraa fi haadha warraa dabalatee
obboleewwan sadii ta'anii miseensonni maatii mana hidhaa keessatti dararamaa jiran jiraachuun ifoomeera. Godina Matakkal aanaa Dibaaxii magaalaa Gaalessaa fi gandoota naannoo isii keessaa namoonni hidhaman kan maqaan isaanii nu dhaqqabeem Abdiisaa Yaadataa, Baay'isaa Maammoo, Darguu Waranyaa nama jedhamu haadha warraa isaa waliin, Tasfaayee Goobanaam, Gonfaa Gomoroo haadha warraa isaa waliin, Birreessaa Guddataam, Kashee Itichaam, Daraartuu Abdiisaam, Tigist Oljirraa, obboleeyyan lamaan Taamiruu Abdiisaa fi Koree Abdiisaa kan jedhaman warreen maqaan isaanii nu dhaqqabeedha. Namoota armaan olitti maqaan isaanii eeramanii fi kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabin biroo hedduun irra jireessan gaafa gurraan dhala 5/2022 humnoota bilxiginnaatiin ukkaanfamanii kan hidhaman ta'uu odeeffannoon OMN dhaqqabni addeessa. Hidhaa fi ajjeechaan naannichatti raawwatamaa jiru hammaatee waan jiruuf sagalee nuuf ta'a jechuun kan iyyatan jiraattota godina Matakkal aanaa Dibaaxii magaalaa Gaalessaati. Waraan balsaginaa maqaasaa katta'insa shaneetiin Oromiyaa keessa bobbaafame ajjechaa suukaneessaa raawwachuu itti fufeem. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee ganda Buufaa Caffee jedhamutti gurraan dhala 6 bara 2022 humni bulchiinsaa biyya Ahmad Abbaa Shanee wajjin hariiroo qabdan jechuun dargaggoota 2 Dabalaa Baay'isaa fi Shibbiruu Tasfaayee jedhaman ajjeesuu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniitii jiru. Ajjechaan eenyummaa fi ilaalcha siyaasaa irratti xiyyeeffachuun dargaggoota kana irratti raawwatame kun mana jireenya isaaniitti ta'uu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Sirni awwaalchaa dargaggoota kanneen aanaa Meettaa Walqixxee ganda Buufaa Caffee jedhamutti raawwatameetii jira. Oduma walqabateen godina Harargee Bahaa aanaa Gooroo guutuu magaalaa Karramillee keessatti guyyaa har'aa milishaan Oromiyaa nama maqaan isaa Muummee Bushiraa jedhamu rasaasaan ajjeesuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Ajjechaa nama kana irratti raawwatame ajajaa kantiibaa magaalaa Karramillee obbo Ahmad Aliyyiitiin ta'uu kan eeran maddeen OMN maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhataa qabda jedhuun akka ta'e ibsameetii jira. Muummee Bushiraa kan ajjeefame mana isaati yoo ta'u sirni awwaalcha isaa akka hin adeemsifamne humnoota bulchiinsaa biyya Ahmadiin ittifamaatii jira. Hawaasni magaalaa Karramillee keessa jiraatu sirna awwaalchaa isaa irratti hirmaatuuf kan bahe yoo ta'u humnoonni bulchiinsaa biyya Ahmad uummanni kun reeffa kaasee akka hin awwaalleef bittinneessaa turuu namni bilbilaan dubbisnee OMN'tti himeetii jira. Yeroo Muummee Bushiraa dhimma sana sababa barbaadanii turanii lubbuun isaa baatee jirti uummata isaa awwaaluuf ba'es hiriira kan baane hiriira san lachuu bittinneessanii jiru jechuudha. Qaamni mootummaa milishaatti erguudhaan manatti dhaqanii ajjeesanii jiru. Reeffi isaa kun har'aas akka hin awwaalamne godhaa jiru. Uummanni ni awwaalannaa jedhaa isaan akka hin awwaalanne duruu bittinneessanii jiru. Uummata hawaasni baay'ee gaddarra jira. Mucaanis qeerroo akka hin qabnu keessaa magaalaa Karramilleeti amma lubbuun isaa dabarsee jirtu. Akka baay'ee gaddarsa jira. Muummee Bushiraa ajaja kantiibaa magaalaa Karramillee Ahmad Aliyyiitiin akka ajjeefame erga dhageenye booda dhimmicha qulqulleeffachuuf kantiibaa magaalaa Karramillee Ahmad Aliyyiitti bilbilee akkuma gaafii gaafachuu jalqabneen bilbila nurratti cufeem. Hello, Obbo Ahmadiin akkam jirtu? Fayyaa jirtu? OMN miidiyaa irraan isinii bilbilaa magaalaa Karramillee keessatti dargaggoon Bushiraa jedhamu ajjeefamuu sababa gochuun bilbilee maal Waldhibdee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduutti uumame ilaalchisee ibsa bana kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kennan soba jechuun paatriyaarkiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyos ibsan. Gabaasa dabalataa ni himamu.